Itu refi duras gaya duga mucayo falmachunin dan dama. Akkana refi acita ani refa friji kesa ka ani duga mucayo falman afan kun mimasa mucayon kun odo biyen qammasin agam namatti dagama duga akkam yaanna nuti. Kanaafu mucayo dufte gaafa biye qammaste dufani ga mucayo refi haa warri biyye wanneni mucayoon biyya qammastu refa wallatani mucaa dhugaa mucayoo falmachuun isa booda har'a dhugaa mucayoo falmanna mucayoon firiiji keessatti warri mimmaan qorfanne mimmaan qaniin boo'a miidiyaa irratti qan maan nun dhukkubu gizee isaan boo'an kana yaa galaan akkamitti yoo nagaa kanaafu ana kuma 15 naa qabi akkaawuntii bilbila yoo barbaadanis karaa ergitanis WhatsAppis qabaattan nasni galcheetan akkaawuntii sini hergaani darasanii sini herga naafa yaa politiko ani wante wada si galo politiko rage fadu kabajamtu hundi ke sampolona goda wanda wada si galu asal mona ma asofti ati duga an kesana media asan ke warana arab sura kan ke kesana media duga mu tayo barbaane war yettanu rem bagal fanne ya pala galchine sana boddi afan mucaake miti jenne ga fanne yo barbaane mara think immediate akka ilmu namatti guddifate akka sittaasa nuti mucaame abbaan geenye abbaan laalee kan namaan fudhatu silas abbaan dhalatoon dhaggeeffadhaa isinitti nima warri azala deemanii too kan shii miti kan shiiti kan shiif ta'uu baatus abbaan la waan sa'i wallaalu calistani waan hin argineef waan hin hubanne tokkotti hin murteessina balaa kana waan nu abaasu baasee nu agalchu jedhaate hundi keessan warri amantaa qabdan amantaa keessan hin kadhadhaa sin akkam nutti dhaga'ama nuun gizee qaniidhaan finne miidiyaa irratti boochisnu anul gizee miidiyaa kana hordofu dhugaa hojiidhaafu garuu gizee isaan darbee kun anin arguun poostii fa'u jalatti godhee baay'ee tokko natti dhaga'ama kanaafuu dhugaa shi rabbiin haa barbaadu dhugaa namaa namni hin barbaadu dhugaa shi dhugaa buleetti keenya rabbiin haa barbaadu sinillee abbaa keenya jabaadhaa kun waan haaraa miti waan isin haa jabeessu isiniin jenna fayyaa ta'a hundi keessanuu isiniin jaaladha nagaatti. Galatoomii obboleettii koo akkaawuntii fudhattee taate. Akkaawuntii ani Naggasaa jalatti argeetan akkaawuntii fudhattee taate obboleettii. Ani Naggasaa jala hargeetu mani maxxanse suma ta'uu hundiduu isuma irrattan galchan nama lama. Bakka isuma qaaqabii baqaasi baqaan keenyunni artistu faanuu galmeessi 250 keenyaan nuudhaafi jedhamtu nu bakachan. Maqaan kiyya Alamituu Lammeessaan jedhama. Alamituu Lammeessaa 15 jedhinaa qabii obboleettii koo Alamituu fooloo si deebiseen jira gaafa reeffisii galee abbaa asirran sii fida. Dhuftee gaafa talawaadhaan sii galee nama 1,000 irratti. Abbaan keenya ilmoo keessa caalan beeku jedhi dhageesse ilmoo keessa caalan beeku ilmoon kee yoo fayyaan hin galle reeffisi qaqqabee kan siiti jettee gaafatta yoo abbaan kan koomiti jedhe walumaa namanna yoo molakki kooti jedhe seera ittaan immoo inshuraansii waan jiru waliiniyyi falminee ifaan ifatti waan godhamu qabu goona galatoomi akkas ilmoon namaa aasaan ilmoo namaa kana reenfa namaan fudhatu abbaan. Himu be adara keessan jabaadhaa galuut rabbii jedhaate hundi keessan kun kan mataa keenyaati kan nama tokkoo miti kun kan mataa keenya hunda biyyaa baateenyeen kun mataa keenya hunda muudachuu danda'a duuni barrii qosoqqoseen dhuftu tasa namatti dhufti waan ta'eef akka mataa keenyaatti ilaalaa hundi keessan dhugaan isin hin jedhan iddoo keessi kiyya na miidhame. Nagaatti nagaan oola. Akkaawuntii barreessaa warra argatan dubbatu barreessa qofa. Jamaata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta Qali Mubarak Nagar. Manjira alhamdulillah. Hayya mali jabatu si wajin jirra habibi. Warra ammas akkana gasti adda addaa banataniiti achi fiiganii maqaa keessan odeessani womaa wamta isin godhan hin qaban artistii hundi keessanuu wamta kan mataa kan keessan kan Mubaarak illee gad deebisee bakka hin taane haasa'aa jiranii inuma jiranii sanaafillee wallahi gastii nama meeqaa jala galeetiin sila nama meeqaa walloleetiin nan deeme beekte akkamitti mataa jaraa gad deebiftani maaliif akka gootan jedheetan itti lolee jennaan qushaashaati uffata militara uffattee asirraa nu wajjin haasoftaate jedhaniiti ganna darbatani mana ofiin boontu minaaminii kana jala baaseeneen ture kun maallaqa ofii nyaatu
obboleessa koo na jaallattuuf na kabajjoo taate birriidhaa kunoola namni wayii nama baay'ee na jaallattu nama baay'ee na kabaju namoonni na jaallattan na kabajan kottaati hadha kuma birrii aftee naa guutaa jennaan waamicha mubaarak irraa akkamitti hafna jedhee birrii kuma tokko naa erge biyya keessa jira kunoo isin agarsiisuu hin danda'a kunoola ilaali warri na jaallattan birrii kuma tokko qabdan sana naa qusatina jedhaa kunoo kuma tokko birrii kuma 200 naafi ani numa ayyuu xiiqiin dambarranatti mi'a lakki abbaan kun kana booddee dhufee bo'oo isaan barbaadu kunoola siree guddisuu yennaan na didee moditarii koo birrii kuma tokko qabu naa arjoomi thank you naa jedhaa rakkoo qabu mube anillee biyyuma keessan jira inshallah kuma tokko siin laataam ulfaadhuu galatoomi na qaqqabaa birrii biyyuma keessan jira na qaqqabaa thank you birrii 500 na qaqqabaa warri biyya keessan abbaan kun akka lammata deebi'een boonye mee ijoolleen immoo birrii 500 kuma 10 naa kennuu dandeessanu nama meeqa taphaa nama qoya birrii kuma 50 arganneerra kuma 65 arganneerra miti artistu faayoon dogoggorre Eyyen. kuma 65 arganneerra ummata keenya birrii kuma tokko lama galeera waan ta'eef 60 kuma 240 keessaa birrii kuma 165 arganne birrii 65 kuma 65 arganne jechuun birrii kuma 100 fi 85 nu hafaa jechuudha akkasii miti Eyyen. birrii kuma 185 keessaa meeqa nu gargaarta obboleetti birrii kuma 185 adaraan sobinaa birrii kuma 185 mataa sii irratti dhaabnan birrii kuma 185 nu guuta abbaan shiroonaa bitaa siniin hin jenne abbaan kootiinaa qayyaraa siniin hin jenne abbaan ilmoo dhukkufattuu lama mana keessaa qaba na gargaaraa siniin hin jenne abbaan shaantaa sinaa bitaa hin jenne deefa sinaa fidaa mukan qabaa muka jalatti awwaalladhee bakkan natti toletti awwaalladhee dhaqee awwaacha sii ilaalaa jedhe kana nu gaafatee abbaan oromoo tokko nurraan dhabu gonkuma keessattuu mana kootti na horiidha yoo birrii miiliira jaate guurree beenna guursifne beenna bas wangalaati dubbada bortee meeqa Sin jabaadhaati namni guyyaallee mana kiyyatti kuma 50 yoo sin jabaadha siniifan kenna jedhe san ittan dawwalee waamaa sin jabaadha waan qabdan birrii 2-3 kenna amma dawwalee tana waamaa guyyaa akkuma artist mana kiyya ture naggeen bira ture yoo sin jabaattan kuma 10 kenna garuu 50tti sitti fufuun danda'a jette masarati siniifan waama itti jabaadha birrii kuma 100 fi 85 nu hafa ummata keenya adaraa rabbi harka ol qabadhe abbaa kanaan gastiirra fidee boochisuun nan beeka namatti dhagahama jaallannee miti adaraa siniin jedha adaraa birrii kuma 185 nu hafa birrii kuma 5 narraa fudhaame obboleesso ati birrii kuma 5 baaftee abbaan kun miidiyaa kanarraa galataanaan maa garaa nutti jabaatta onnaa galchaa takkitti dubbadhu bu'i burtee dubbadhu bu'i dubbadhaa warra lakkoofsa barreeffatu naa galchaa mooditaroon ijoollee nu barreessaana torba takkitti burtee hin jirtanu Fayyee nagaa siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii baga nagaa taatanii abbaa keenya waaqayyoo lubbuu ishee amaaru isin immoo obsa siniif haa kennu nuti sisifaana jirra akka ilmooteetitti nu ilaaluu dandeessa nutis akka abbaa keenyattis ilaaluu dandeenya abshirii mucayyoon tonis galtee tonii biyyattis ijaan agarta ani kuma 10 nin kaffala mube boolaw artistufa kuma 10 sidii kennaa kuma 175 sinafee jette takkittiin oromoo takkittii koo rabbi kuma siyaa godhu takkittii ta'uun keen ta'u kuma rabbi siyaa godhu oromoo keessatti adaraagaa guyyaa lama nu jalaan geenishi birriin guunnaan mucaan dhufuudha waan ta'eefi nu jabaadhuu galatoo mulfaadha akkaawuntii fudhatteetta akkaawuntii ni fudhadha rakkoo miti ni fudhadha ati ayyee galatoo mulfaadha barreessatti miti artistufa barreessatti waan jedhamaa ture argaa jirtu adaraa warri abbaa qabdan adaraa warri dhala qabdan warri ilmoo qabdan
garaan nu gubate abbaa boochisaa jiru reenfa mucaasaa fidanii gasti irra kaanii kootii miti jennaan abbaan ol seenee amma adaraa kan kootii dhiisaa jedhe kan kootii shiidhuma jedhaa jira maal jettu kana jiran namumti isin keessaa wal dhowwu hin jiru jechuudha namumti wal dhorku hin jiru karaa nuti hin cufinaa bor tokko duunaa kan biraa bor dannee nama kadhanna namni jedhu hin jiru isa kana yeroo biraa dubbanna amma ijoolleen Oromoo warri kaleessa waliin turre warri na beektan waliis birrii kuma kudhan irra deebi'aa naa kennaa warri kennitan illee nama 25 qofa rakkisuu barbaadaan kana booddee abbaa kana gasti kana nan fidua waan hanqate waan qaban gurguranii waan qabnu gurgurree galchinaan malee gasti irra fidee kana booddee abbaa kanaan kana dubbadhaa sana dubbadhaan jedhu dhugaa garaa nama nyaata diggoo maal jettee boleetti goo nama 25 naa galmeessi artistu ba'a nama kuma kudhan naa kennu 25 qofa naa galmeessi kalas abbaa keenya nama lusitti ma maal jettee Rigogo. Nagasa accounti ko Accounti kita ko maxxansin jedhe. accounti mata si nagasa. Diggoo birrii kuma kudhanii naa qabi artistu ba'a qobaatti galmee qobaatti nama 25 qofa naa galmeessi sin jedhe diggoo birrii kuma kudhan jedhii naa galmeessi Nagasa accounti barreessi. inni gama artistu ba'a Nagama. nagasaan barreessi Accounti ni diggoo nama lamaan birrii kuma jira. kudhan jettee naa galmeessi ta'a artistu ba'a akkaawuntiin nama lamaan jira amma artistu ba'a naa barreessi jaruma naa jedhi keessaan deemee jajjabeessuu naa wayya malee ani abbaa kana fidee asirratti boochisuu hin barbaadu wayyaa laan abbaan barbaade sana waraabaa Haal tokko qabadha. Haal tokko qabadha. Kuma tokko. Artisaa qabatu. Kuma tokko. Masa gadi begitu. 67. Famna godhaan Kuma tokko. birkuma digdama nan galcha. Naan alta sirrii ta'uu qaba. Dhaantuudha kennaman gashee risiiti isin. Mana bira jira adii. Koi accounti barreeffamee koi obboleettii ko thank you. Taaptaa godhi agarsiisi diina garaa gubii Himbeekti. kuma kudhan hin maxxanfamne. Hin maxxanfamne. Mubii ani qaba. Artisiitu ba'a. Akaawuntii duras gashee waan jiruuf isumarra deebi'ee ammas birkuma digdama nan galcha. Obbo Boja abbaa keenya akkasiniin jette caaltuu shawaa jedhamti. Kanaan duras hin gargaaru. Hin jiru. Kanas ani gadi bu'ee nama xansa mubii nama xansa akaawuntii qaba waan ta'eef. Gadi bu'ee maxxansu ishii caaltuu ko atattamaan nu galchi ishii kuma digdamicha. Kana ta'uu barbaadu. Mee wala dhageenyu dhiifamaa wajjin. Sagaleen kun nagaamaa sirriitti. Artistu fa'a. Nagama. Nagama. Akkaawuntiin koo kuni nama 100 keessaa nama tokkotu barreessuu danda'a jalatti adabbii qaba. Adabbii irraan kaane. Kanaaf guuma deemiitii akkaawunticha barreessiti duddubbee keerra naa keessa tokko. Kunoo ati immoo diggoo siifan kenna meera bilbilli kooni bucuun ilaa diggoo. Siif nan kenna rakkoon qabu ilaa diggitti akkaawunticha maqaa isaa sitti maqoe sumarran jiraayyuu telegiraamii. Eeshi maqaa akkaawuntichaatii fi lakkoofsa akkaawuntichaa sitti maal dhaggeeffadhu diggoo akka adda baafattu. Shi maqaan maal jedhaa maqaanii ila maqaan akka jedhu akkaawuntii asii erge 1167 93 44 74 2 maqaa nama lamaatiin jira. Geesse tokko Birqiisaa Elsa lama Bojaa Taafaa jedha shi si ergeera akkaawuntii keessan si kanan si erge regalchi waraqaa erge ati immoo guumaa duddubbee kee nuu kaa'i kuma kudhan qabdeetta miti artistu fa'a kuma 30 arganneerra mee namni bira Qabe. kuma 30 nuu qabdee miti kuma 250 namoota amannu guddisiifanneeti guyyaa lama keessa diggoon laa borin ergiti waraqaa caaltuullee akkasuma ergiti mee namni dhala qabdanu namni abbaa qabdanu abbaa kana bakkee irraa galchina reenfa ilmoo isaa galchinaa fi
Akkaawuntii deengedda maxxansitan sirrii miti moo jette feenet sirriidha isumaam kana nama himeke. Mee as jalatti namni carraa qabu barreessuu fi danda'a waan ta'eef al tokko akkaawuntii nu maxxansaa mee nam tokko kooppii godhaati. Kuma tokko jedha. Hundi keessanii barreessaa sirriitti. Kuma tokko